Ashama arkafuni akam nagajabtu daawattoonni keenya hundi keessanuu har'a dhufnee jirra waan tokkoof dhufnee Habibi kuno Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akam jirtan hordoftoonni keenya hundi keessanuu nagaa qabdanii isiniin jecha maaliif dhuftan Atliyaase egaa daawattoonni keenya akam nagaa jirtu hordoftoonni Mage tube irra jirtan akkasuma immoo Abdi enda magartuu irra jirtanis jechuudha YouTube channel Mageen banti kana jechuudha kana amma kana akkasuma margartuu Abdi enda magartuu irratti linkiin comment jala jira kana subscribe gootanii maatii keenya taataniitiin akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna yaa banneeti jirra yeroo hedduu isinirraa bannee badaatumaan dhufna ani majira Mageen busy dha waan garagaraatiin busy taatee saniif babbanna ilmoo guddisuun iddoo kolfaata yaa ilmoo guddisaa jirti isin ani majira kolfaata sansaniif isinirraa banneen isin jaamalee waa karaa biraa nagaa qabna yaa kanumaaf banne ilmoo guddisuun dhugaadha akkuma isin jette hedduu ulfaata ilmoon waan hedduu huno ka akkuma beeytan namni ilmoo guddistanii beeytan garanaan yoo boottu garanaan waan biraati garanaan waanuma garan dalinis xamaana madam dalaguni beeka ni beeka hedduun keessan ni beeytanii kanaaf ilmoo guddisuun ni ulfaata hanga xiqqoo guddatee miilaan deemutti jechuudha gaafasis rabshaa isaa malee waan biraa homaan qabu jechuudha gaafas kanaaf ka waan kana kanaaf banne mee kaan namoonni nu daawwataa jirtan subscribe godhaa asumaan namoonni nu daawwataa jirtan ammaaf kan nu ilaalaa jirtan subscribe kan hin godhin subscribe godhaa Hawile nuuf ta'a jechuudha YouTubein ka kana dura Mage jedhu Mage tube jennee kana dura bannee isin irra dalagaa turte suni kaanii gubatee Mage tube suni gubatee kanaaf ammaaf kanarratti akka hordoftan subscribe akka gootan asumaan isin gaafanne Habibi ati subscribe godhaa jedhin baba subscribe godhaa jedhin maal hordofta subscribe godhaa isin jedhaa jira innilleen Ega akkuma channel Mageetu fajoo kana banee irratti dalagu eegaleen jidduudhaan busy ta'ee isinirraa hodee kana booda baduu mire kana booda baduu kana booda hin baduun isiniin jaa saniifuu subscribe godhaa seerritti gaafa jalqabaa ka haasooyin na jalaa badee jira jechaa turte ammas ammoo garin dhiisneen fakkaata garuu amma deeffatte xiqqoo garin dhiisneen sodaa waan qabdu fakkaata yeroo haasoitu sodaan qabu haasoo mana ga'anii xiqqoo haasoittee dhaabdechumatti waan sodaa qabduuf dheeressitee hin haasoine jechuudha ammallee sirraan galle anka sirraa galu godhi sirritti garin dhiisnee sodaa jechuun beekaa waa hin haasofne waan sodaadhu hin jiru aywa kanaaf subscribe godhaatii nu hordoftoonni akkuma beektan Abdi enda magartuu irratti jechuudha achirratti kana duras wantoota garagaraa dalagaatiin turre ammas ammoo waan hundayyuu keessanii garanaan odeeffannoo isin barbaachisu kana booda anis odeeffannoo isin barbaachisu odeeffannoo garagaraa tokko qabadheetiin dhufuudhaaf haala mijeeffadhee jira stuudiyoo kiyya tolchaatiin jira jechuudha waan hundayyuu xumuree jira maaliif ka gara tokko qofaan waan tokko qofa dalagoo son ta'e wantoota garagaraa odeeffannoo garagaraati isiniif dabarsuun illee ni jira wantoota akkanaa kanneen dalaguudhaaf stuudiyoo kiyya sirreessaatiin jira ammaaf stuudiyoo haaraa jechuudha kanaaf gaafa studio san xumuree haala kiyya mijeeffadhee nagaan waan hundayyuu isiniif dabarsa jechuudha ammaaf ka guyyaa nutti tolee guyyaa takka dalagaatiin akkasumatti deddeemaatiin jira waan dandeenyu qaalicha kana busy nu godhe yaa qaalichi sirriitti busy nama godha kanaaf adda babbadaatiin jirra malee waan silaa dalayni yookaan wanti dhabneetii wallaalleetii miti odeeffannoon baay'ee kan isiniif dabarsuu dandeenyu kan waan isin barbaadan garagaraatu jira namni yeroo ammaa gara qabsoottis odeeffannoo garagaraa walii dabarsa waan biyya keenyaa odeeffannoo garagaraa walii dabarsa wantoota garagaraa wantoota silaa isiniif beekumsa ta'an garagaraa ka warra YouTube daawwatu jechuudha YouTube keessatti namoonni YouTube keessa oolan baay'inaan bashannanaa kun ammoo odeeffannoo barbaada waan garagaraatiif YouTube keessa ooltan jechuudha kanaaf nutis ka odeeffannoolee kanneen isiniif dabarsuudhaaf studio sirreessuu jirra sanbooda ka waan hundaayuu karaa danda'een isiniif dabarsa akkasuma immoo qophiilee Magee wajjin kana dura dalagnu waan tokko kanneenis qabanneetumaan dhufna jechuudha hamma ka dur nama lama turre duraan tokko ture kophaa ture booda lama ta'e amma immoo sadii taane jechuudha suuta deemaatiin ammoo afur ta'uu waan hin oolamne la suuta kanaaf amma nama sadiin wanta isiniif nama sadii kanaan xiqqishootu Ala, adiyo min tentasi kita. Afurin taanu jette Nala, jechuun
Amma osoo hin tahin ani illee xiqqishaa fudhachuun fedha indee. Yaa kanaaf hafuura fudhachuu hafuura ba'aa kanarraa hafuura fudhadheedhaan. Kanaa guddisee bakka hin geenye dura. Baaba. Bakka hin geenye booda. Hin barbaadu obboleessa yookaan obboleettii. Shuta jee. Feetu. Jaraan hin fe'aa jira. Shuta jee. Hin fe'aa jedhee jira. Hin fe'aa mi? Laalga. Haay jedhin. Haay jedhin. Haay jedhin warra maashaallah sin jedhu kana haay jedhin. Habibi. Haasawuuf xiqqoo moo taafeeffama yeroo kophaa jiru fa'aa sirriitti haasa'a taa'eetiin jechuudha waan inni haasa'u hin beeknu malee nuti. Afaan inni haasa'u afaan isaa akka ta'e hin beeknu malee iddoo haasa'a ciisee haasa'aatumaan oola guyyaa guutu. Kanaaf guddatee jira jechuudha amma deemuudhaaf xiqqoo moo taafaaf akka inni dafee deemu waan hedduu godhaafii jira. Irra bahee jilbaan sukkuumuu jira. Akka inni wallaa jetti. Ana qofaa sukkuuma jechuun beeteeti bara. Kanaaf daawwattoonni keenya hordoftoonni keenya Mageetiyuuf subscribe godha ammas namni subscribe hin godhin asumaan gattu qaa subscribe godha Abdiin Damagartus subscribe godha channel keenya guddicha jechuudha. Achirratti akkuma beektan qophii garagaraati kan isiniif dabarsinu sanis subscribe godha kanaas subscribe godha isiniin jenna. Wanti haasaitan Naif Magen waan haasanitti dabalanii jiraate asumatti addaan baaneetiin subscribe keessan like gochuu ammoo irraanfatina like keessan hamilee nuuf ta'a yeroo hundaayyuu like keessan nu jajjabeessa waan ta'eef like godha maal jetta? Egaa akkuma Abdi jee channel keenya subscribe godhaadha akkasuma channel keenya guddaallee subscribe godhaadha. Kana boodaan yaani haga dandeenyu takkatti waan adda addaa isiniif dalaguu mokorraa namni hedduun irra dawwaltaniiti maaliif baddee maaliif duban dalaynee namnaan jechuu jirtanii kanaas akkana na wajjise lafan. Kanaaf na bachiiseen isiniin jaa haga dandeenyutti inni mokorraan isiniin jaa. Yaa namni bilbiltanii fi immoo Mageedhaan yeroo hedduu isiin baay'inaan isin wajjin haasa'uu dhabde hanga nama wanti jettutti akkanuma haasaya garuu yoo isin bilbiltan akkuma nama kamittuu isin wajjin ni haasa'uuti jechuun namni hedduu wal baruudhaaf Magee wal nu barsi kanaan jettanis jirtanii amaluma isiitu yeroo jalqabaatiif nama tontan jettu malee sirrii matta haasa'uuti yookaan ammoo tuffii namaa yookaan jibbaa namaa maaliin qabdu waan hundaanuu bashaashaa. Abbaan feetanis bilbiltanii barruudhaanis wajjin haasa'uu hojii taphachuu akkasuma ammoo analleen keessaan dhuftanii keessattuu chiikonni dhiiran fedhu dhiirri naanti hin bilbilinaa chiikonni anaanis naa bilbilaa daraa keessan. Bilbilaa rakkoon qabu. Kanaaf amma yaa wanti Magee isinitti himu barbaadeeti. Mucaatu kaa. Naa dawwalu jirtanii namni tokko naa dawwaleeti wanti jechuu jira. Saniifoo? Asayat. Isaan nama dhista'e. Maal gaa'u nula silaallu malee naasoitu. Saniifoo bakka akkasitti haga dura nama hin beekne nama hojii haasa'uun xiqqisho natti ulfaata. Ginkisiin baradde booda uumaa miti. Namni tokko tuffii miraamin inni akkas naan jechuu ture duraani. Ani ni naasoineef jecha. Nama tuffattaasi maaliif namni si dubbisu naasoine jedhaan warra. Namatti fakkaata. Namatti fakkaata gina nama tuffatu miti. Nama tuffatu. Sanuma amma kaa yaala mucaa wajjin biizii ta'uu waan garagaraati malee kaasanis miti. Egaa daawwattoonni keenya kaa wanti har'aaf qabanneetiin dhufne har'aaf isin wanti jechuun dhufne subscribe channel Mageetiyuuf jedhu isa haaraya kana subscribe gootanidha. Gara channel Magartuu Abdiin Damagartuu irrattis akkasuma subscribe gootan like akka gootan isin gaafanna. Kanaaf like godhaa subscribe godhaatiin Mageetiyuuf kaadowaa wantiin isin garagaraa isiniif dabarsitu kanniin akka hordoftan kabajaan isin gaafanna. Naafi yookaan maqaa lammaffaa siin qaba maqaa lammaffaa isaa ammaaf isinitti ni himne malee maqaa lammaffaas ni qaba maqaa Mageen itti baafatte jechuudha kan lammaffaa sana ammoo suutu maqaa isinitti himna maqaa kee kan lammaffaa barbaaddaati. In barbaadu kan lammaffaa innu maqaa ani baaseef malee kan biraan fedhu jedhee jira mucaan. Kanaaf maqaa maanii isinii baasee isaa baaseen yaamtan jechuudha. Yaa Naif ta'us maqaan isaa garuu kan gaggabaabsineef nama yaamuu waan baranneef Naafii jennaan naaf. Maqaan isaas jammal gabaabaadha. Gabaabaadha maqaan isaa. Garuu yookaan Naafii jenneetumaan mana keessatti yeeyyaamnaa jechuudha. Daawwattoonni keenya har'aaf asumarratti dhaabanna. Nutis gara gabbawutti waan jiruuf sa'aatii kana achi deebii yookaan immoo bor walitti deebina jechuudha. Hangasiif nagaa nuuf ta'a
hundi keessanuu subscribe godhaa subscribe gochuu inni irraanfatinaa like keessanis hamilee YouTube yalle guddaa isaatiillee Mage tube illee abdiin da Mage sanirratti illee jechuu barbaadeeti lamaanuu subscribe gochuudhaan hamilee nuuf ta'a nu wajjin tura nagaa nuuf qabaadha bye bye hundi keessanuu hanga waliin deebinuuf isin yaanna bye jimbo